Ashama arkafuune daawwattoota BBM oduu yeroo kanaaf qindeeffanne isinitti ma'an oduu waliin Kadir Nageessooti. Waamichi dhukaasa dhaabuu TPLF'n dhiyaate waraana waggaa tokko oliif adeemaa ture dhaabanii adeemsa siyaasaa eegaluuf akka carraatti laalamuu qabaa jedhan gaafa Afrikaatti ergamaan US Jeff Feltman. Pirezidaantiin TPLF dilbata darbe xalayaa barreessaa olaanaa UN'if barreessaniin humnoota isaanii Tigraayitti akka deebi'an ajajuu fi kunis wal dhabdee mootummaa waliin jiru karaa nagaatiin saaquuf jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin TPLF naannolee lamaan keessaa kan bahe mo'ameeti akka waan nagaaf jedhee murteesseetti addunyaa dogongorsaa jira jechuun hime. Gaafa roobii dubbii himaan mootummaa TPLF sadarkaa lammataa tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaaf yaaddoo hin turre hanga gahutti raayyaan ittisaa tarkaanfii barbaachisu kamuu ni fudhata jedhaniiru. Baatii tokko dura muummeen ministeera Abiy yeroo dirree waraanaatti imalan kaayyoo isaanii finciltoota Amaaraa fi Affaariitii baasuu jechuun Feltman dubbatanii turan. Garuu galma gahuu isaa irratti shakkii qabu ibsan. Ta'us muummeen Abiy waraana kallattiin taaliguun torban muraasa keessa bakkeewwan finciltoonni Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa to'atan gadhiisisuu danda'aniiru. TPLF garuu tooftaaf gadhiisuu himan. Baatiiwwan muraasa darban furmaanni akka argamu biyyoota garagaraatti imalaa carraaqqii kan taasisaa jiran qondaalli kun dhukaasa dhaabuuf amma haalli mijataa jira jedhan. Mootummaan humnoonni Tigraay naannolee ollaa keessaa bahanii Tigraayitti akka deebi'an barbaada. Kun amma ta'eera. Nuti akka United Statesitti waamichi keenya humnoonni TPLF naannolee ollaatii lolicha akka hin babal'isne kan jedhu ture. Kunis amma ta'eera jedhan. Fedhiin keenya jalqabaa fi kan mootummaa Itoophiyaa amma raawwateera jechuun sagantaa BBC Focus on Africa jedhuuf dubbatan. Raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan humnoota Tigraay irraa bilisa baase qabatee akka turu mootummaan murteesse. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu dhimma haala yeroo ilaalchisee ibsa kennaniin duulli tokkummaa sabdaneessummaa boqonnaa jalqabu milkiin xumuramuu beeksisa. Mootummaan raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan humnoota Tigraay irraa bilisa baase qabatee akka turu murteesse jedhe. Murtiin kun muuxannoo raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti qabu ilaalcha keessa kan galchu ta'uu eeree Laggasaan kanaan dura raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessa bahuuf yaalii yeroo taasisu danqamuus yaadachiise. Raayyaan ittisa biyyaa iddoowwan sodaan nageenyaa jirutti bobba'uu kan itti fufu ta'uun kan ibse Laggasaan tarkaanfiin shanee yookaan waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamu cimee akka itti fufus hime. Ogeessi waggoota sadan darban marii biyyaalessaa irratti hojjechaa turanii fi maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan akka jedhanitti amma siyaasaan Itoophiyaa shakkiin dhuunfatameera. Jalqaba amantaa ummataa uumuun ni barbaachisa. Sana gochuuf warra hidhaman hiikuun dhaabbileen paarlaamaa shororkeessitoota jedhaman labsii san irraa haquun mariin biyyaalessaa eegaluu dura waan waraana dhaabuun ni barbaachisaas jedhan. London University SOST siyaasa walitti bu'insaa qorachaa kan jiruu fi wal dhibdee furuu fi nageenya ijaaruu irratti hojjechaa kan ture ogeessi kun mariin biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hunda walitti fidutu irra jira jedhe. Amma dura Itoophiyaa keessatti mariin biyyaalessaa hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'e godhamuu dhabuu isaatiin uummata biyyattii qoodeera. Waraanni amma biyyattii keessa jirus sababuma kanaan kan dhufedha jedha ayyuun kun. Balaa ibiddaa doonii keessatti dhalateen namoonni 37 ol ta'an du'an. Kibba Baanglaadeshitti balaa ibiddaa doonii guddaa namoota 500 ta'e fe'ee imalaa ture keessatti qabateen namoonni 37 yeroo du'an 100 ol ammoo miidhaa cimaan irra ga'ee jira. Dooniin kun magaalaa guddoo Baangladesh Dhaakaa irraa gara Barguunaa jedhamtutti osoo imalaa jirutti tasa ibiddi kan itti qabate. Battala ibiddi kun qabatetti gariin namoota doonii guddaa kana irraa bishaanitti yoo utaalan fuudhamaniiru.
namoota lubbuun isaanii darbeen dabalataan kan miidhaan isaanii jabaa ta'uu hordofee lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a yaaddoo jedhu jira. Ibiddi kun kutaa motora doonii kanaa keessatti ka'ee saffisaan qaama doonichaa fudhatee jedhameera. Godinaalee Wallaggaa sadii keessatti ajjechaan qaamolee nageenyaatiin namoota nagaa irratti raawwatu dabale. Weerarri lafaa fiinxaaliyyi Amaaraatiin geggeeffamaa jiru daran dabalus jiraattonni himan. Godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti ajjechaan qaamolee nageenyaatiin namoota nagaa irratti raawwatu akkasumas weerara daangaa qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraatiin geggeeffamaa jiruun abbootiin warraa hedduun buqqaafamaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Wallaggaa Horroo Guduruu aanaalee akka Jaardagaa, Jaartee, Amuruu fi Dongoree gandoota baadiyyaa keessatti fiinxaaliyyi Amaaraa hidhannoo guutuu seenuun jiraattota qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqisuu lafaa fi qabeenya saamaa jiraachuu dhalattoonni aanaalee kanneenii xalayaa banaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessaniin eeranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa keessatti gandoota daangaa irra jiran jiraattonni humnoota fiinxaaliyyi Amaaraatiin buqqaafamaa jiraachuu dabalatee namoonni hedduun illee waraana fiinxaaliyyi kanaan ajjeefamaa jiraachuun gabaafame. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa akka barbaadu UN'n ibse. Bara haaraa faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri olaanaan dhimma deeggarsa namoomaa OCHA beeksise. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa isaa keessatti eereera. Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa jala jiranii kan bara darbee miliyoona 8.1 ture. Barana ji'a fulbaanaa keessa miliyoona 9.4 ga'uu isaa gabaasni sagantaa nyaataa addunyaa ni ibsa. Sababa waraana waliiniitiin naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii al tokkoon miliyoona 3.7 ga'eera. Kun oduu yeroo kanaaf qabannedha. Sagantaa BBM hafan waliin turtii gaarii.